التطورات العسكرية. قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن ضابطا برتبة رائد قتل برصاص قناص. قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن مصير بعض الأسرى الإسرائيليين مرهون. وكالة الأنباء السعودية أنه بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقد في الرياض لقاء تشاوري بمشاركة كل من العاهل الأردني الملك عبد الله. إن كتائب القسام سلمت بالفعل جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس إلى الصليب الأحمر قبل قليل. الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطفلة ريماس العموري متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال. قدرة على المواجهة، وهذا ما يجعل الأصوات ترتفع الآن بشكل كبير، لأن الأصوات الآن تقول يلا روبي. الثانية عشرة الإسرائيلية إن معهد الطب الشرعي في تل أبيب أكمل تنكبجمتوتا هردوفتوتا كينيا قران على دقدامي لما سنبتا قلقلا ودفن ومبا قدو قلنساف سقلي مجاهدوتا چانيوس تكنولوجي إراه دورا درسوم مدن قدو قلنسا سادابو هماسي في إسرائيل قدو تتاتوان قرقودو في إمال ويست بانك بنامن نتانهو كاني قرقودو فيلمين تراجدي ولا كيسة تلابي في اتباسي وانشرور كيسي توتان روامي جرمي لميلي إسرائيل تون humni jiishootaaf akkasumas Yihuudoota dachii Gaazaa dhuunfachuuf beekamtii mootummoonni gamtoomanidha. Filisxeem akka biyyatti ijaaramtuuf Tiraamp ejjennoo isaanii kan Israa'eelota wajjin dhaabbatan hawtii Yemanoota ibsa gabaasu. Hizboollaan waraanatti seenuu isaa yeroo jalqabaatiif galgala kana ifa taasisuu fi Koreen qindoomina dhukaasa dhaabuu Libaanosii fi Israa'eel gidduu jirus ani bahuudhaaf dirqame jechuuf Israa'eel weerara gandoota sadii irratti taasisuu fi gaarreen Golaan irratti tarkaanfiiwwan Israa'eel fudhattee fi baadiyyaawwan Sooriyaa afur qabachuudhaan wal qabsiise lolli cimaan dhohuu danda'a jedhameetiin jira. Pakistaanii fi Afgaanistaan weerara Gaazaa irratti ibsa wal fakkaataa baasuu fi Iraan tarkaanfiiwwan giddu galeessaa keessaa maadhee biyyoota Arabaatiin kan imalaa jirtu ta'uu Ameerikaan himachuu fi shakalli gurguddaan waraanaa haleellaa Israa'eel irratti qiyaafate Benyamin Netanyaahuu fi Israa'eelota irraa kan alarmiin guute ta'uuf eeggannaan akka godhamu raadiyoon Times of Israel fi Military Defense yeroo gabaasaa jiranitti hariiroon shaakala galoo galaana Chaayinaa Kooriyaa kaabaa fi Raashiyaa eegaluuf jedhame cidha guddaa United States of America bulchiinsa Trump jalatti kan jirtu Mooskoon maal ta'uu deemtiin gaaffii balballoomii miidiyaaleef deebii xiinxaltoota dhageettu. Brigeediin Alaksaa mujaahidoonni Gaazaa Filisxeemonni haqa isaanii masgidul Alaksaarraa abbaa tokkas akkan dhiibamneef faanni takka wareegaman alatti nuti sossoonuun jiru jechuufi West Bankitti malli shororkeessitoota asitti mandheeffatan haleellaa eegalaa jechuun ajaja dabarsuu Netanyaahuu miidiyaaleen wal harkaa fudhanii gabaasan. Zeleniskiin jila addaa dippiloomaasii keefitti ergame Tiraamp muufateetiin hirriibatti tuqeen yaayyuu balballoomii oduu keenyaa har'aati. Al Arabiya, Al Jazeera, Hindustan Times, Times of India, Associated Press, Reuters, Middle East Monitor, The Wall Journalist, Russia Today, Irna Tasnim Press TV rawan qabanne kan isiniin geenyu ta'a. Hawtii Yamanootaaf Hizboollaan akkamitti lolatti seenan Brigeediin mujaahidotaarra loltoota waaree booda cabsaniitiin karinus seenan irratti maal fudhate kan jedhuu fi Al-Quddusiif jeniin ammoo gabaasa addaa murtii Benjamin Netanyaahuu irratti ejjennoo tarkaanfii takka gara duubaan abdii muruu dhimma Gaazaatti addaa uumamuun dhagahamee jira. Allahu Akbar gammachuuf hinjifannoon Filisxeemotaa haa taatu jenna. hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'a. ريماس العموري متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال في محيط مخيم جنين. وقال مصدر طبي للجزيرة بأن بسم الله. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر إصدار ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات لجنوده. تصريحات لقناة فوكس نيوز الأمريكية إنه متمسك بخطته التي تقضي بالسيطرة على قطاع غزة لكنه لا يسعى إلى فرضها. 24 أسيرا وبقي على قيد الحياة وبقي أسير واحد ليكون ننطلق عليه من مناطق مختلفة. يعني بيت لا هي منطقة صغيرة إذا ما أردنا نتكلم عليها.
بابات 4 في المنطقة الشرقية وواحدة في وسط جبال. النشرة الإسرائيلية إن معهد الطب الشرعي في تل أبيب أكد أن الجثة التي سلمت إسرائيل الليلة تعود للشارع. Uguramtoota Israa'elii har'a harka maasiin gadi dhiifaman keessa yeroo qondaaltota birgeedii Alaqsaadhaa dhungataniif akkasumas kabajaaf kunuunsa isaan taasisaa jiran ilaalanii fi lammiileen Ameerikaa hedduu fi rogeeyyiin miidiyaalee idilaa addunyaa jirri Israa'el xaxxeetiin Filisxeemota balleessuuf deemtuu fi akka waan mirgi namoomaa fi sarbamiinsi yookiin toorcharii fi miidhaan qaama Hamaasiin irra gahaa turetti kan lallabaa turtee fi Ameerikaa ammeessuuf shariikota isii daranuu akka jibbiinsa uummata Filisxeemit irratti taasistu gochuudhaaf yaaliiwwan deemaa ture jechuun Israa'el har'a dirree gubbatti galiin itti galuudha miidiyaaleen gabaasuu irratti argaman. Birgeediin mujaahidoota har'a guramtoota Israa'el hedduudha hawaasa addunyaa fi dhaabbata fannoo diimaa idilaa addunyaatti raafaaf kaaninuusitti akkasumas kanneen akka nuuseeriyaat jedhaman irratti hiikuun dhagahame. Birgeediin mujaahidoota hidhannoowwan akkanaa eessaa fideen gaaffii mallattoo waayitaa haawusiif Netanyaahuu ta'uun dhagahame. Dhoo'insa guyyaa kaleessaa keessattuu walakkeessa Tel Aviv irratti baasiiwwan gurguddoo sadi kan namni keessatti hin argamne irratti taasifamee fi shororkeessitootatu taasise jechuun maadheewwan argama West Bank Jenin iddoo Israa'el seeraan ala ijaarteef dhaabbanni mootummoota gamtoomanii saffisaan akka kaatu murtii murteesseef ICJ fi akkasumas waliigalteen biyyoota gamtoomanii tokkummaan Filisxeemota biyyi weerara magaalaa Alquds irraa kaaseetiin magaalaa guddoon Filisxeem akka taatuuf yeroo hojjetaa jiranitti kana dura dhaabbachuu fi sochiin Ameerikaan keessattuu jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii yookiin United Nations keessa baastutti addunyaan guutuun mallattoo gaaffii jala galuu dandeette olaantummaan seeraa manni murtii idilaa addunyaa ICJ'n qoqqobbii Ameerikaatiin laamsa'uu fi biyyoonni gamtaa Awurooppaa neetoo dabalatee diigamiinsaaf qarqararra jiraachuu fi dibdee of baastutti addunyaan guutuun mallattoo fi jala galuu dandeette olaantummaan seeraa manni murtii idilaa addunyaa ICJ'n qoqqobbii Ameerikaatiin laamsa'uu fi biyyoonni gamtaa Awurooppaa neetoo dabalatee diigamiinsaaf qarqararra jiraachuu fi ilaalchi Trump neetoof akkasumas gamtaa Awurooppaas ta'e biyyoota dureeyyii biraa irratti qaban anamalummaadha agarsiisa kan jedhanis hin dhabamne. Haa ta'u tibba kana ammoo Afrikaan kibbaa G20 jechuun biyyoota carloominaaf gidduu galeessa dinagdee qaban Afrikaan kibbaa Piriitooriyaatti qopheessuun Itoophiyaa dabalatee kan keessatti affeeraman Ameerikaan qarramat jettee waltajjiirraa hafuun wal gaafachiisaa jira. Saayid Raamaafoosaan pirezidaantiin Afrikaa kibbaa sirna apartaayidiif gabrummaa warra adiidha yaadachiisuun biyyoonni G20 hedduun Chaayinaa dabalatee yeroo irratti hirmaatan bulchiinsi Trump ammoo Ameerikaa kan hambise ta'uun gaaffiiwwan gurguddoo kaasuu irratti argaman. Tarii ammoo waraanni guddaan Piriitooriyaa yookiin Afrikaa kibbaatti banama laata warra adii irratti duulli baname kan jedhus gaaffiin adda addaa ka'uu irratti argaman. Afrikaan kibbaa sababa ICJ irratti Israa'el mirga namoomaa cabsuuf sanyii Filisxeemota duguguu isiitiin wal qabsiiseeti gaaffiiwwan adda addaa yeroo ayyalaa jiranittidha. Haa ta'u Filisxeemonni rabbii isaaniif hirkannoo isaaniitiin addunyaan hundi cinaa dhaabbachuuf sagalee gurguddaa keessattuu Gaazaa keessaa dhidhimsuun bu'uura riil isteetiif magaalaa bashannanaa taasifna kan jedhu tooftaa istiraateejii ta'uu fi Israa'elotaa kennamuu akka qabdu kan murteessanii fi lafjaleen kaabinota Doonaald Tiraamp keessattuu yaada gurguddoo olaantummaa fi irree rooyaalotaa jajjabeessuu akka ta'e yeroo himametti ture. Waggoota sadiif waraanni guddaan Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti deemsifamu tibba kana Riyaaditti bakka bu'aa akkasumas ministeera damee alaa Sargee Lavroo kan Raashiyaa waamuun Zeleniskii dhiisuun isaanii gaaffiiwwan gurguddaan namni kun deemaanii jiru aangoo rooyaalotaaf of tuultota akkasumas warra irreen qabne cabsee akka barbaadetti Paanamaa Giriinlaandiif kanneen kana fakkaatan gochuun Awurooppaanota gargar bittinneessuu fi gaaffiin Gaazaa irratti ni dhiyeesse biyyoota Arabaa eenyuun na wajjin jiraaf eenyuun jirre kan jedhuuf olaantummaa jiwishoota sanyii abbaa isaa Israa'elotaa akka mootomsu ta'uunis beekamaadha. Haa ta'uuti sanadii mallattoowwan gurguddoo guyyoota dhibbaa galmeewwan mallattoo jalqabaa peentaagonitti kan mallatteesse Doonaald Tiraamp qoqqobbii Iraanotaati.
bara 2015 xiiqii gurguddoo fi Iraan haleelu malee jedhee kan dadhaban Abbo Donald Trump qoqqobbiin guddaan diinagdeen Iraan jimbiilfachiisuuf saniin booda immoo haleelu jedhu erga yaaliiwwan gurguddaa ministeera Dameelaaf Iraan dabalateetiin taasisanii milkaa'uu dhabeetiyaas boombiiwwan toonii 1000 fanjiiwwan dhukaa laf jalee fi qabiyyeewwan diinagdee Iraaniif bobaa barbadeessu kan dheebuu Benyamin Netanyaahuu ta'eef Yahudotaa ta'e itti kan qarachuu irratti argaman jedha Newsweek. يبين بأن فصائل المقاومة لا زالت تمتلك من الإمكانيات والقدرات، يعني اليوم عندما نتكلم عن دورية قتالية إلى صنعاء والمتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع. ولا ينصرن الله من ينصره، انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة وضمن المرحلة الخامسة من مراحل قام أبو عبيدة أن مصير بعض الأسرى الإسرائيليين مرهون بتقدم جيش الاحتلال لمئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض. The way to do it is my plan. I think that's the plan that really works, but I'm not forcing it. I'm just gonna. Amanni kenna cicha akkasumas inni dhuma kan ta'uu qabu humnaan dhiibna yookiin dirqisiifne dhiibna jechuu miti. Ameerikaan kan amantu Hamas jaarmiyaan jedhamus ta'ee humni shororkeessaa hidhatame Gaazaa keessatti argamuu hin barbaannu. Gaazaa ijaaramte keessatti Hamas deebi'ee hin mul'atu kan jedhu ejjannoo keenya ta'uu mirkaneessuu barbaanna. Isaan dhiibne garuu hundatti Filisxeemota achi buqqisnaa kan jedhu tarii fooyya'uu danda'a. Kanaan alatti ammoo haalli Hamas amma dhaabbiin jiru baagiddu galeessaa keessattis ta'e jiraachuu Israa'elotaatiif rakkoo guddaa ta'uu Ameerikaan ni amanti. Isuma kana jechuu barbaada. Kana jedhan Donald Trump adeemsa tarkaanfiiwwan baagiddu galeessaa keessaa tasgabbiiwwan gurguddoon Hizbollaa fi Israa'el gidduutti jootaaf mul'ate jedhaman tibba kana waliigaltee Israa'el cabsiteen wal qabsiisee Masariyaa Ayitaa Shaabiif Kifara Kiilaa irratti haleellawwan moortorootaaf taankiiwwan fudhatteen iddoowwan 4 to'achuun wal qabsiise waraanni jaarmiyaa mootummoota gamtoomaniif kan Riippaabilikii Libaanos akka gadi dhiisuu Hizbollaan erga gaafateeti booda har'awaaree booda iddoowwan bebbeekamoo akka Baalbeek jedhamu irratti rookettiiwwan hedduudhaan haleellaan lolaa eegaluudha almaadiyaa wabeeffachuun Times of Indian gabaasee jira. Qondaalli Hizbollaa Naayif Qaasim waliigaltee dhukaasaa dhaabuu guyyoota 30 ammas dabalame kana Israa'el qajeelfama laga Litaaniyaas darbiteetiin kibba Dayyaaf araddoota 17 olaantummaa isiitiin dhuunfachuuf akkasumas walakkeessatti balalliin xiyyaarota seeraan dhoogaman daangaa Beerut darbuun tarkaanfiidhaaf nukaase jechuun diroonii 2 gadi dhiisuuf rookettiiwwan 10 dhukaasuudha kan Israa'elis amante ta'uu Aljaziiraan mirkaneessee jira. Baagiddu galeessaa keessatti tarkaanfiiwwan maadhee Iraaniin deeggaraman jechuun hanga Sooriyaa keessattii fi magaalaa Damaskoo dabalateetiin haleelaa kan jirtu Israa'el seerri isii daangeessoo akka hin jirre Antooni Guterres barreessaan mootummoota gamtoomanii yeroo adda addaatti dubbatus isaan dabalateetiin qondaaltota jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii Israa'el Tel Aviv oggurus Associated Press mirkaneessee jira. قال الجيش الإسرائيلي أن نتائج فحص الجثث التي تم تسليمها يوم أمس الخميس أكدت تفاصيل ما جرى الليلة. ومعنا الآن من أم الفحم الصحفي أنس موسى، أهلا بك. هل من تفاصيل يمكن أن تضيفها لنا؟ Iranian military concluded a two-day drill of the unmanned aerial vehicles, which more than 150 drones, including underground ones, were deployed in the drills. I think that President Putin and President Zelensky are going to have to get together because you know what? We want to stop killing. لا يخذلونها، فبيلاروسيا وكوريا الشمالية تتأهبان لدعم روسيا بعد التوغل الأوكراني في كورسك. نقول لأعدائنا أعيدوا النظر في حساباتكم ولا ترتكبوا خطأ وكونوا حذرين، فنحن أهل عمل. تنتشر منظومات الدفاع الجوي المختلفة ضمن مناورات اقتدار. 30 هدفا افتراضيا من صواريخ كروز وطائمين. خلال الأشهر الماضية حققنا وكالة الأنباء السعودية أنه بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقد في الرياض لقاء تشاوري لإنهاء الحرب رغم أن بلاده دمرت وأن كييف لا تملك أي أوراق للاعبين. Where they could have been sold on the black market. It is possible China sent them as direct aid or were purchased by Iran. Either way, this discovery demonstrates a high murdered by Hamas savages. Their bodies returned home
gocha seexaanummaaf bineensummaa dabalateetiin kan kana raawwachiisuu fi waggaa tokkoof ji'a 5 yoo diqqaate mandheewwan adda addaa oomishuudhaan nurratti kan bobbaasise takka Iraanii harka kana kutuudhaa qabna. Harka kana kutuudhaaf gatiin Hamaas kaffaluu jiru gatii ulfaataadha. Kana naamana har'a guyyaa gadda Israa'elootaati. Gadda kana baafannee guramtoota keenya hunda deebisnee Hamaas akka hin jirre goona. Imalli keenyas Iraanii. Iraan kana hundaaf mandheewwan kana hundaaf burkutaa'u Gaazaatiif itti gaafatamte gochaanis garsiifna. Waraanni reejim jedhamu yookiin kan Ayatullah Ali Al-Khamenei fi Taareen barbadaa'uudha qabdi. Kaayyoo isaaniitiif misaayilaa miti niikileerii miti IRGC'n jiraachuu hin qabudha. warri irra daa'imman kana ajjeeftan seenaa keessatti gadaannisa dhandhamtu jedhan Benjamin Netanyahuun dhaadannoo Benjamin Netanyahuuf Tel Aviv walakkeessa Pentagon irraa dhagahamaa jiru ajajoonni waraana IRGC fi abbaan aangoo olaanaa Shia Riippaabilikii Iraanota Ayatullah Sayyid Ali Al-Khamenei Jeneraal Hussein Salamini akkasumas Ali Reza Tansirif ajajaan qondaala waliigalaa Jeneraal Muhammad Baghari fi ministeerri Dameelaaf dubbii himaa ministeera Dameelaa dabalateetiin haleellaa marsaa lammaffaadha kan onkololeessa 26 Taareen irratti fudhatanii fi yaaliiwwan baalastikii fi maadhee diroonota haleeluuf taasisan gatii guddaa kafaluuf akka jiran yeroon isaa amma jechuun ajajni darbuun dhagahameeti jira. Keessattuu haleellaa boombii biyyuutu jedhamuun beekamu xiyyaara mootii mootota jechuun addunyaa irratti beekamuu fi meetira hedduu dachee jala seenuun boombii sirgiga toonii kuma hedduu al tokkotti gadi dhiisu Israa'eliif baagiddu galeessaa keessatti erguudhaan Iraan bu'uura niikileeriyaa kan qabanne guutumaan guututti taasifna. Kan ammoo xumurree jirra jedhanii Marco Rubio ministeera Dameelaa fi State Departmentiif Sekreetariin Ameerikaa erga Tel Aviv seenanii Benjamin Netanyahu fi loogummaa warra Jiwishotaa ergama Donald Trump fudhataniitiin kan isaan labsanii Iraanonni hin callifne dhaadannoo keessaniifis gatii guddaa kafaluu jirtu jedhan. S-300 baatirii isaa haleeluudhaan raadaarota hedduurraa miite jechuun kanaasamuu Iraan yeroo ammaa teekinooloojii humna qilleensaa hedduudha kan isiin hidhachuutu himama. Dhibba kana xiyyaarota gurguddoo 60 keessa hagoo galfachuun shaakala gurguddaa gammoojjii Asfaanii fi akkasumas iddoowwan bu'uura beekamoo niikileerii fi annisa gabbisa tiksuuf kan hidhachaa jirtu ta'uu fi xiyyaaronni gurguddoon keessoo fi haayiparsooniik misaayilii kiruus misaayil jedhamu kan Ameerikaan ni sodaatti jedhame kiiloomeetira 3,000 tachi fagaachuun Tel Aviviif mataa gadi qabachiisuutu himama. Iron Dome, Iron Sirifa akkasumas Sidoomii fi Taar teekinooloojiin raadaariiwwan teekinooloojii haleellaa saayibariitiin fudhatamuu fi qondaaltonni Israa'el kan dame Iron Dome hidhamuuti badarbe erga gabaasneetii booda Ameerikaan sirna qolannaa biraatiif tooftaawwan maadhee biraa diriirsuu fi haleellicha akkan oollee himamaati jira. Haa ta'uuti qondaaltonni Emireetii fi Liigii Arabaadha guyyaa dheengaddaa gara Taareenitti imalaniiti turan. Dhimma niikileerii fi dippiloomaasii Ameerikaa fi Iraan jidduu jiruu fi baagiddu galeessaa kallattii akka hin jijjiirree jedhamee ture. Ayatullah Sayyid Ali Al-Khamenei fi Pireezidaant Maasuur Pezeshkian Abbaas Araghchi akkasumas Jeneraal Muhammad Baghari fi Ali Reza Tansiriif qondaaltonni hedduun loojistikiif giddu gala qajeelcha waraanaa IRGC jiraatanii walii galanis haa ta'uutii dubbittiin gama Tel Aviv dhagahamtee jirtuuf Ameerikaan qarqaba fanjiiwwan kuma hedduudhaan annisa boba'aa dabalatee Iraan harka duwwaa hambisuuf kan jedhu erga dhagaaniitii booda haleellaan haa fudhatamu jechuun har'a irratti walii galamuun Tel Avivin hollachiisuudha. Almaadiyaa Almaasiraa akkasumas Niwuswiikiif taasisa wal harkaa fuudhanii gabaasan. Aljaziiraan irra deebuun ministeera Dameelaa Iraan Abbaas Araghchiif Ismaa'il Baqaa'iidhaa wabeeffachuun mirkaneessee jira. Maaltu itti aanaa? أفادت وكالة الأنباء السعودية أنه بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقد في الرياض لقاء تشاوري بمشاركة كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني and is demanding the militant group return Ms. Bibas along with all other hostages. It's confirmed في الاحتفاظ في هذا الأسير الذي دخل
متمسك بخطته التي تقضي بالسيطرة على قطاع غزة، لكنه لا يسعى إلى فرضها بل سيكتفي بتقديم التوصيات. هذا وانطلقت حافلات اللجنة الدولية للصليب الأحمر رفقة حافلات من منطقة مواصي مباشرة إلى صنعاء، والمتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سري. ولا ينصرن الله من ينصره، انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة. أبين بأن فصائل المقاومة لا زالت تمتلك من الإمكانيات والقدرات. يعني اليوم عندما نتكلم عن دورية قتالية للجيش الإسرائيلي تتكون من 10 أشخاص، معنى أننا نتكلم عن حظيرة كاملة من They were only intended, according to French officialdom, for defensive purposes, i.e. to be used as part of Israel's Iron Dome anti-missile air defense, not tanks, ammunition depot, and radar and missile systems. On the first day of the drill, the unmanned aerial vehicles manufactured by the Iranian army and the defense ministry successfully. Jarmian IOC, Organization of Islamic Cooperation jedhamu fi liigiin biyyoota Arabaa dhimma Gaazaa irratti murtii Doonaald Tiraamp kennee jira. Walakkeessa cinaa tokkotti lammiileen Filisxeemotaa ta'anii walakkaan ijaarame. Inni kunis dhawaataan ijaarame malee Filisxeemonni Joordaanis ta'e Masrii ta'e gara tokko socho'an hin jiru jechuun haleellaa keessattuu West Bankiif Jeniin irratti weerara gurguddaa gaggeessan hunda akka gadi dhiisan murtii dabarsanii jiran. Qatar keessatti Sheekh Muhammad bin Abdurrahman Atani akkasumas Sheikh Amir bin Tamim dabalatee tarkaanfiiwwan Gaazaa fi West Bank irratti fudhatamu shira waliigalteewwan dippiloomaasii baankii giddu galeessaaf Ameerikaa ni hadheessa jedhamee jira. Masrii fi Israa'el ammoo walitti gaarreeffannaan isaanii tarii walitti ce'uu danda'a kan jedhanis hin oolle. Shaakalli gammoojjii Siiniin keessatti Masriin taa'isaa jirtu qarqaba guddaan Israa'eliin yaachise jedhamaatii jira. Paakistaan, Afgaanistaan akkasumas karaa Amir Muttaqiitiin Iraanii fi akkasumas Sooriyaa wajjin dhaabachuun murteessaa jedhan. Haa ta'uutii Sooriyaan karaa Ahmad Sharaa bulchiinsa Ayatullah Sayyid Ali Al-Khamenei wajjin kan mormii qabaniif akkasumas atakaaroon isaan jidduu jiraatus karaa Tarkiyyee Haakam Fidaatiin tibba darbee waliigaluu isaaniitu himamaatii jira. Raashiyaa, Tarkii fi akkasumas Sooriyaan erga waliigalan immoo gaarreen Goolaanitti shoorri Israa'el qabdu gadi aanaa jedhamus kaleessa Doonaald Tiraamp ajaja dabarsaniin loltoonni Ameerikaa Sooriyaa keessatti argamaniif Israa'el waliin qindoomuun shaakala akka gaggeessanii fi hordoffii faana Hizbollaatiif Iraan akka taasisan qajeelfama dabarsuun dhagahamee jira. Baagdaad irraa immoo humnoonni Islaamic Resistance jedhaman Teel Aviv irratti haleellaa gurguddaa fudhachuuf yeroo jedhametti Ansaarota Yamanii irraa tarkaanfiin keenya si'achi kan fudhatamu eegalu jechuun waliigaltee tibba kana haleellaa dhaabne gara hojiitti seenne jechuu Yahyaa Sariyaa hime. Haa ta'u Abdulmaalik Alawutii hawtiin akka qophaa'anii fi fedhiin Gaazaa bulchuu Doonaald Tiraamp Filisxeemota keessaa ari'u dhuguma hojimaatarra oolee miti. Haleellaan biraa Gaazaa irratti eegalee taanaan tarkaanfiin nuti fudhannu yeroo kamiyyuu caala ni cima jechuun dhagahamee jira. Gama biraatiin dorgommii fi akkasumas waraana qabbanaa diinagdee taarifa dabaluudhaan biyyoota hedduu macheessutti kan argamtuu fi sirni imaammata Doonaald Tiraamp addunyaa yeroo ammaa gara yaaddoof diigamiinsa keessa galaa jira jechuun Yuukireen fi Raashiyaa araarsuudhaaf tarkaanfiiwwan isaan fudhatan gaarii jedhamus Zeleniskiin abadan jedhee hirriiba itti tuquun himamee jira. Tartus kan Kiev akkasumas Kursk irratti iddoowwan maadhee gara Kiev magaalaa guddittii Yuukireenitti dhiyeessu waraanni Raashiyaa kaleessa oduu ammee dhageessise. Har'as itti dabale diroonotaaf oorishlee harawaan Kieviif odeessaan haleelamuun Zeleniskiin hirriiba hagammattiin damma'inetu himama. Raashiyaan osoo waliigalteen dippiloomaasiif dhukaasa dhaabuu kun hin goolabamin iddoowwan gurguddoo qabachuuf akka deemtu. Jazeera Al Arabiyaa, Hindustan Times of India, Russia Today, Associated Press fi Reuters walharkaa fuudhanii gabaasan. Addunyaa keenyaaf nagayatu mala. Masjidul Aqsaaf akkasumas Filisxeemota Nasriin haa mo'attu. Isin birattis nageenyi fayyaa umrii dheerinni haa jiraatu. Tokkummaan addunyaa keenyaaf nageenya addunyaa keenyaaf horaa bulaa. Like, share, subscribe gochuun komentii keessatti Free Palestine No War jechuun dagatina halkan gaarii.